Harka kabajamtoota daawwattoota OMN oduu isaatii kanaa isinitti himaa an Abdusalaam Hassan. Austraaliyaa magaalaa Melbourneetti hawaasni Oromoo hiriira bahe. Kaayyoon hiriira kanaa jecha bakkeewwan garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuuf jedhanii jiru. Kana malees uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhan hiriirtotni warri hidhamanis mootummaan saffisaan hiikuu akka qabu gaafatanii jiru. Tokkummaa uummata Oromoo diiguu fi yaaleen taasifamaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhan hiriirtotni keessattuu uummatni tokkummaa isaa tikfachuu irratti akka cichuu gaafatanii jiru. Gaazexoonni biyya Norway hedduun miidhamuu artist Hawwii Qananii gabaasaa jiru. Artist Hawwiin poolisiidhaan reebichi hamaan irratti raawwatamuu ishee fi maatii ishee wabeeffatan. Hawwiin kan dhalatte Norway keessatti ta'uu isheen lammummaa Norway qabdi. Abrahaam gabaasa maddeen adda addaa qindeessee jira. Kun dimokiraasii biyya isaati. Nama akka harree reebaa tuffachaa gadi qabaa akkamitti namni akka jiraatu fure keessumattuu immoo biyya alaatti biyya koo Norweetti Noobeelii fudhatanii akka biyya dimokiraasii ta'etti deebisanii lammii isaanii akkas gochuun hamminaan kennu. Odeeffannoo hanga oduu kana qindeessinetti jiruun yoo xinnaate gaazexoonni Norway afur reebicha artist Hawwii Qananii irra ga'e gabaasanii jiru. Gaazexaan kun Bergens Avisen BA jedhama. Lammiin biyya Norway kan ganna 23 Finfinneetti miidhamtee hospitaala jirti jedha. Haati ijoollee lamaa Hawwiin eebba hoteelaa irratti rakkoo nageenyaa uumee wal qabatee miidhamuu hima gabaasni gaazexaa kanaa. Norway kutaa biyya Bergen jedhamu kan jiraachaa turte Hawwiin hojii muuziqaatiif ji'oota hedduu Itoophiyaa akka jirtullee barreessan gaazexeessitoonni Obboleettiin ishee Bergen bilbilaan dubbistee gaazexaa sanaaf akka himtetti Hawwiin poolisootaan mataa keessa akka rukutamte harki isheellee akka miidhame gabaase. Obboleettiin ishee kan Bergen kun maatii isheetiif rifaatu akka ta'ee fi tasumaawwan akkanaa ni ta'a jennee hin tilmaamne jettee jirti. Imbaasiin Norway kan Finfinnee jiru dhimma kana quba qabaachaa akka jiruu fi tumsa gochaa akka jiru gaazexaan kun jara obeeffachuun gabaasee jira. Taateen kun ministeerri muummee Itoophiyaa Norweedha badhaasa Noobeelii nagaa fudhatanii ji'a lamatti ta'ee jechuun gabaasaa goolaba. Gaazexaan kun immoo jiraattuun magaalaa Bergen poolisiidhaan miidhamtee Finfinnee hospitaala jiraachuu nama itti dhiyeenyaan beeku wabeeffadhee jedhee gabaase. Ministeerri dhimma alaa Norway dubbichi qabatamaa ta'uu mirkaneessuun odeeffannoo guutuu ammatti harkaa hin qabu jechuu eera. Hawwiin waggoota 20 dura Norway koolugaltummaa eegaltee jiraachaa turtee fi obbo Waaqoo Roobaa kan maatii Hawwiitiin wal beeku Norway kan jiraatu dubbisee akka gabaasetti gaazexaan kun oduun miidhamuu Hawwii fi namoota ishee faana jiranii lammiilee Itoophiyaa kan Norway jiraatanitti rifaatu uumuu dubbate. Jiraattuun Bergen Hawwiin reebichaan akka malee dhiigi dhangala'uu fi hospitaalatti yaalamaa jiraachuu namni gaazexaan kun wabeeffate Waaqoo Roobaa dubbatee jira. Gaazexoonni Norway kan akka Bergens Avisen, Bergens Tidende, Dagbladet, VG hanga yoonaa oduu kana warra wal harkaa fuudhaa jiran keessaa biyya Norweetti gaazexaa dubbisuun aadaa waan ta'eef odeeffannoon kun bal'inaan uummata Norway bira gahaa jiraachuu himama. Imbaasiin Norway kan Finfinnee jiru Hawwiin maalirra akka jirtu hordofaa kan jiru ta'uu damee dantaalaa biyya Norway eeranii gabaasanii jiran. Norween biyya ministeerri muummee Itoophiyaa ji'oota 2 dura badhaasa Noobeelii nagaa irraa fudhatan ta'uu qabiyyeewwan isaanii kan waloo gaazexoota kanneeniiti. Reebichi artistoota Oromoo irratti magaalaa Burraayyuutti godhame kan fudhatama hin qabnee fi gochi akkanaa kun hubaatii artistiin sagalee uummataa akka hin taaneef godhamuudha jedhee artist Maandis Galatoo yaada bilbilaaf OMN kenneen.
iddoo san hin turre anis qaama miidhaan irra gahan keessa qaama tokko anis nama hojii wal fakkaataa hojjennu waan ta'aniif miidhaan natti dhaga'ama. Weellisaa ta'eef artistii ta'eef qofa osoo hin taane akkuma ilma namaatittu ilma namaa yoo badii qabaate badii isaatiin bakka seerri jirutti dhiyaate seeraan gaafatamuu qaba malee yakka harkaan harkatti nama qabaniyyuu yoo yakkas ta'e argame gara seeraatti dhiyaata malee namni qaama isaarra miidhaan irra ga'u hin jiru. Kanaaf akka nama tokkootitti waan ilma namaatiif hin malle wanni amma qilleensa irratti deemaa wanni kaleessa godhame kanaaf akka nama tokkootitti anis waan kana hin balaaleffadha jechuudha. Aggamiin akkanaa kun hiikni inni qabu akka lammii tokkootti yoo ilaaltu maali wanti agarsiisu? Sila yeroon tun yeroo itti roorroon ilmaan Oromoo irratti geettu hin turre ammatti garuu saayikooloojii ilmaan Oromoo silaa ol ka'uu qabutti ofii keenya deegnee saayikoo mataa keessa wal tumuun kun nu hundinuu akka gaarantiin qabnetti ammaan kanatti mul'ataa jiru. Biyya seerri jiru keessatti biyya dimokiraasituu dagaagara jedhamaa keessatti waan akkana argu jechuun anaaf garamitti akka deemaa jiru waan bitaa nama galu. Agamii akkanaatiin miidhaa irra geessisuun artistoota Oromoo irratti dhiibbaan inni fidu maal ta'uu danda'a? Saayikoo nu miidhuu akka lallaban uummataa warru kana sodaa keessa artistoonni galan godhuuf yoo ta'e gara bareedatti deemamaa hin jiru. Dhiibbaan isaa guddaadha. Dhiibbaan isaa artistiin Oromootu qabnee jennaan namni inni jiruufillee uummata namni inni lallabuufillee uummata waan ta'eef hagana miidhaa akka irra godhuun immoo duubaa wanni inni harkisee dhufu tasgabbii biyya kanaa keessatti waan hamaa keessa seenama jechuudha. Kanaaf gaarii hin ta'u. Kanaaf uummanni Oromoo waan kana dhaabbate qaamnoonni kun ilaallata jiru hundi ilmaan Oromoo waan kana gadi ba'anii lallabaniin ofirraa dhaabsisuu danda'uu qaban. Artistii Keekiyyaa Badhaadhaatis gocha seera qabeessummaa hin qabne kan artistoota Oromoo irratti raawwatame ni balaaleffanna jechuun olaantummaan seeraatis akka kabajamu gaafatee jira. Artistii sirbanin beeka malee immoo akkasumas waan isaan dalaganiif akkaataan itti uummannis ta'ee qaamni biraatis isaaniif deebii deebisu karaa kanaan hin baramne waan ta'eef nama uummata tajaajilu tokko karaa irratti akkuma nama kamitittuu rakkoodhaan akkasii mudate jaamee yoo dubbatamu ba'aa uummataa kan baatee waan deemuuf namni kun karma seera qabeessan yoo badiis qabaate seeratti dhiyaate karma seera qabeessan gaafatamu malee artistii akkasitti dhaamee karaa irratti kufee keessatti dhiigni isaa lola jaame anaaf rifaatuun natti dhagahamee jira. Namni uummata tajaajilu ba'aa uummataa baatee deema. Nama ba'aa uummataa baatee deemu kan ammoo uleedhaan deebisuun hin ta'u waan akkanatti fakkaatutti deebii isaan ta'u. Artistii Oromoo maqaan itti waamanis tokkuma. Namni artistii ta'e nama uummata dhahee yaadaan. Artistiin tokko dhaame jechuun ani dhaamne jechuun artistiin maqaan isaatis tokko dalagaan isaatis tokko akka waliigalaatti artistiin hunduu akka miidhametti kan inni ilaalu. Miidhamni keenya tokko waan ta'eef maal ta'uu qaba? Namichi waan kana uumu kanatu furmaata kennuu qaba. Yeroo ammaa kanatti uleedhaan deebii walii deebisuun hin ta'u waan ta'eef dhugumaanuu dirree dimokiraasii keessa jiraachaa jirra taate namni dhiiga isaa dhangalaasu kun ifatti as bahee qaama seeratiin gaafatamuu qaba. Gabaasni kan Shamsiyaan Shuture. Waajjirri adda bilisummaa Oromoo magaalaa Jimmaatti baname. Sagantaa kana irratti miseensotni fi deeggartootni dhaabichaa dammaqinaan kan argaman ta'uun ibsamee jira. Sagantaan saaqinsa waajjira Abbaa kun yeroo Jimmaan Oromoota biroo irraa adda baasuuf yaalamaa turetti bifa miidhagaa ta'een saaqamuun hireen uummata Jimmaa kan Oromoota birootiin tokko ta'uun kan itti agarsiifame jedhamee jira. Guutuun oduu kanaa kunuuti. Sagantaan waajjira adda bilisummaa Oromoo saaquu magaalaa Jimmaatti geggeeffame. Sirni saaqinsa waajjirichaa yeroo Jimmaan keessatti hiriirotni geggeeffamaa tureef yeroo uummatni Jimmaa dhaaba biroo akka hin simanne gochuuf yaaliin taasifamaa jirutti geggeeffamuun ilaalcha kana cabsuu danda'eera jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo. Miseensotni fi deeggartootni dhaabichaa dammaqinaan ba'uun sirna saaqinsa waajjirichaa irratti argamuun olola deemamaa ture fashalsiisaniiru jedhan dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo Buteeraa Dabaa. Magaalaa Jimmaa keessatti hiriirri deeggarsaa maroo lama bahamaa akka ture ni beekamaa. Sanarraa kan ka'e immoo waan uummanni Jimmaa akka jaarmoota biraa hin barbaanne hin feene tokkotti ololamaa ture. Haa ta'uti malee uummanni magaalichaas haa ta'u naannoo biraa haala
demokraasii ijaaramu keessatti inni akkuma la Oromoo tokkotti uummata Oromoo waliin qabsaa'ee jijjiirama kana fiixa baafisuufis ta'u fedhii hawwisaa guutuudhaaf qophii ta'uusaa kan irratti arginedha. Hireen uummataa Jimmaa kan Oromoota godinoota biroo irraa garaagarummaa hin qabu jedhan obbo Toleraan. Sagantaan waajjira saaquu magaalaa Jimmaa keessatti akka hin adeemsifamne dhiibbaan garaagaraa godhamaa turus san hunda keessa dabree sagantaan milkaa'aan gaggeeffameera jedhan. Dhugumaa waajjira kun baniinsisaa saaqamsiisaa akka hin milkoofne akka lafa jalaan waan hojjetamaa ture haa ta'u malee uummanni sana hunda obsaan irra tarkaanfatee waajjirri akka banamu taasiseera jechaadha. Kanaaf haalli naannoo jiru baay'ee bareedaadha. Mootummaan iddoo garaagaraatti dhaabichi waajjira isaa akka hin bananne dhiibbaa taasisaa jira kan jedhan obbo Toleraan kun immoo faallaa waliigaltee dhaaba isaanii fi mootummaa jidduu tureetti jedhan. Saaqinsa waajjira adda bilisummaa yookiin immoo sochii dabballoota keenya yookiin hoogganoota keenya gufachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhataman ni jiru, doorsisi ni jira, hidhaan ni jira, tarkaanfiin fudhatama jechaadha. Suni bakka kana jedhamee waan himamu miti bakka hundaatti qophuma jira jechaadha. Mootummaan dhiibbaa kanneen keessaa ba'ee uummatni filannoo dhufuun kan isaaf ta'u fedhii isaatiin akka filatuuf haala mijeessuu qaba jedhanii jiru. Miseensotni adda bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa Dandiitti mootummaan waajjira eebbifachuu nu dhorkee jedhe. Bulchiinsi aanaa Dandii ammoo waajjira baafatti banamee jira kan miseensonni gaafatan ummatan wal baruudha jedhee Muhammad Siraaj dabalata qaba. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo Abaawoo godina Shawaa Lixaa magaalaa Ginciitti waajjira banachuuf bulchiinsa aanaa beeksisnee bulchiinsi aanaa gufuu nutti ta'ee jaan. Waajjira banachuuf bulchiinsa aanaa gaafatanii bulchiinsi aanaa mari'adheetiin isinitti himaa akka isaan hin dubbatan. Yeroo eebbaaf guyyaan shanaaf sababa rakkoo nageenyaatiin banachuu akka hin dandeenye nutti himee jaan. Eebbaaf waan barbaachisu hundi isaa xumuramee nuti gama keenyaan qoreen achirra jirtu qaama aanaa fi nageenyaa bulchiinsa wantoota kana hunda isaanii beeksisee guyyaa shan gaafa haftu guyyaa sana waajjiratti eebbisuun akka hin danda'amne haalli nageenyaa baay'ee sodaachisaa waan ta'eef hin danda'amu. Kanaaf asumatti dhaabaa uummanni gara kanatti akka hin dhufne rakkootu mudataa jedhanii akka guyyaa sana eebbisuu hin dandeenyu noo keessatti kan kallattiin akka gubbaa irra nuu kennameera kan isaan nutti manamaa gochuu hin dandeenyu kallattiin Oromiyaa fi godina irraa nuu kennameera. Waajjirri bulchiinsa aanaa Dandii gamasaatiin waajjirri Abaawoo magaalaa Ginciitti ifatti banamee jira jedhe. Bulchaa itti aanaa kanaa Dr. Guddataa Araarsaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan gaafatan uummataan wal baruudhaa jedhan. Haalli nageenyaa amma jiru gaarii waan hin taaneef hamma tasgabbeessinuu akka nu eegan itti himnee jedhan. Waajjira banachuu banataniiru kan isaan jedhanii uummata wal barraadhani uummata wal baruu irratti immoo xiqqoo samoona Rumeeniyaa keessa nagaan turre kanaaf mari'annaa nageenya kana tasgabbeessinee isin eeyyamnaa bu'aamtu inni uummata hammatanii uummata faana mari'achuudhaan malee biiroon immoo banamee jira isatti qaamni hin beekamne waraqaa raabsee okkora kaasuu yaalee ture sababa kanaaf kana namni qaamni nageenyaa galee jira kun amma namoonni shashakkamanis keessaa to'atamaa jiru kanaaf osoo hin beekamiin gidduumatti miidhamuu maltu waan ta'e nuti kana qulqulleessinee kaane isin eeyyamnaa inni gabataan tokko keenya waliin mari'anne. Addi bilisummaa Oromoo bakka garagaraatti waajjirri isaa cufamaa akka jiruu fi miseensotaa fi deeggartoonni isaa hidhamaa akka jiran himachuu jira. Godina Harargee Lixaatti dargaggootni magaalaa Ciroo seenaa Itoophiyaa keessatti filannoon biyyaalessaa bara kana filannoo qabsoon uummanni Oromoo waggaa 150 oliif taasisaa ture injifannoon ittiin goolabamuudha jedhan. Filannichi kan uummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaa isaa ittiin mirkaneeffatus jedhanii jiru. Filannoon kunis walabaa fi qabeessa akka ta'uuf qaamni dhimmi ilaalu hundi tumsaa gama isaa taasisuu akka qabu dargaggootni kunneen dhaamanii jiru. Udii Muusaa yaada dargaggoota magaalaa Ciroo qindeessee jira. Filannoon fuula keenya kana dura jiru filannoo haqa qabeessa filannoo uumama lama isin filannoo uummanni Oromoo sagalee isaa muree murteeffatuu fi filannoo uummanni isaa jiruuf jireenya dhabuutu kun uummanni Oromoo waggaa 150 as filannoo hiree fi muree murteeffatu filannoo as deemu kan fuula keenya kana dura jirudha. Filannoon baranaa yoo rabbiin keenya jee achiin nu haa ga'u filannoo milkiidha.
ummanni keenyas gizee moggal laalte ummanni keenya bifa tasgabbiidhaan qabsoo isaa uffatu jira mallee kanaaf ummata oromoo baankii fi taankiin adda qooduu hin danda'u tokkummaa isaa yoo lagaan isa adda qoodan qofa kan ummanni oromoo didee jira naannoo wallaggaatiif asitti hin dhibamaa jira halkanii guyyaa dhaabbataa jira kanaaf takka abdii kutadhu yennaan kanaanis rakkoon kan duraat irra hamaadha waraabessa qaamma nu nyaatudha ilkee qaratee deemu kanaat irra hamaadha kana waan ta'eef dhaabbileen siyaasaa oromoo bakka takkatti deebitee filannoo tana sagaleen ummataa akka natamne gar tokkotti deebi'anii waggaa dhufu kana shanan dhufu kanaaf akka nu baraaranii hin jaan boordii filannoo biyyaalessaa boordiin free from any party boordiin biyyaalessaa paartii siyaasaa kamirraayyuu bilisa kanaaf ammoo paartiilee siyaasaa jiran marta filannoon kun filannoo haqa qabeessa akka ta'e biyya kanaaf kennamu haqa paartiilee siyaasaa hundarraa bilisa taate akka filannoon kun adeemsifamuun jira. Sabaa fi sablammoonni biyya kana keessa jiraatan duraanis waliin jiraachaa turre har'aas borus waliin jiraanna waan ta'eef sirna nuu ta'u mootummaa nuu ta'u hundeeffannee harka wal qabannee sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiran hammannee waliin jiraachuudhaan jira. Filannoon fuuldura jiru kan abdiin guddaan irra kaa'ame yoo ta'e iyyuu dhimmoonni hedduun gufuu ta'uu malan sadarkaa yaadaa fi gochaan yommuu mul'atan argaa jirra jedhu hayyootni. Mootummaan uummanni fi boordeen filannoo biyyaalessaa gamanumaan amanamummaa fi fudhatamummaa filannoo fuuldura jiruuf hojjetu qabu jedhanii jiru. Abdii Tufaa. Biyyi teenya Itiyoophiyaan waggaa dheeraadhaaf sirna maqaa tokkummaa faarsaa saamicha qabeenya uummata bal'aa raawwatuun qorqamaa turuu isii yaada kan laatan hayyoonni fi barsiisonni yuunivarsiitii madda walaabuu fi dillaa obbo Eda'oo Tasaa fi Maaroo Furii akkasumas abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Tashoomee Gadaa filannoon fuuldurri jiru kan abdiin guddaan itti gatame ta'uu isaa himu. Filannoon bara 2012 kun akkiyyatti filannoo addaati jedheetiin ilaala. Maaliif asiin dura filannoowwan geggeeffamanii inclusive hin turre yookaan immoo hunda kan hammate hin turre. Sababni isaa paartileen mormitootaa yookaan immoo paartileen siyaasaa hedduun biyya alaa kan baqatan jiru humnaan kan mootummaa kana mormaa turan jiru akkasuma yaadaan mootummaa kana mormaa kan turan jiru har'a kun hundinuu galee biyya kana keessa jira dorgomuuf jedha ummata isaatiif hojjechuudhaaf yookaan biyya kun demokraasiitti ceehuu qabdi jedhaniiti biyya kanatti galanii jiru filannoon kun filannoo abdiin guddaan irratti gatame. Kanaan dura akkuma beekamu uummanni biyya kanaa mootummaa mataa isaa ijaarratee hin beeku. Filannoo uummanni mootummaa filuun taane filannoo mootummaan ofii isaatii itti filu sagalee uummataa hatuudhaan itti uumamu ture. Filannoo bara 2012 ilaalchisee jijjiirama biyya kana keessatti adeemsifamaa ture irraa ka'uudhaan uummanni biyya kanaa abdii qaba. Filannoo kanarraa uummanni waan guddaa eegaa. Filannoon kanaan dura darban walaaban turre kan uummanni sagalee isaa waan barbaade ittiin filee deebii quubsaa ittiin argateen turre maqaadhaaf filannoon geggeeffama sagaleen uummataa hin hatama filannoon geggeeffame jechuudhaaf kan geggeeffamu malee uummanni abbaa isaa ta'u filatee kan ittiin bulaa ture miti. Abdiin kun immoo kallattii adda addaatiin sakaalamuu mala kan jedhan namootiin kunniin mootummaan uummanni bal'aa fi boordiin filannoo biyyoolessaa filannicha haqa qabeessa gochuudhaaf gamanuma cimanii hojjetuu qabu jedhanii jiru. Qaamni filannoo kana hogganu mootummaadha. Mootummaan filannoon kun walaba akka ta'uuf qooda olaanaa qaba. Qooda isarraa eegamu sana bahuu qaba. Filannoon paartilee hunda hirmaachisu geggeeffamuu qaba jedhanii uummataafis paartilee siyaasaatiif waadaa galanii jiranii. Akkuma waadaa galan sanitti qooda isaan irraa barbaachisu hunda baanii deeggarsa barbaachisaa ta'u paartilee siyaasaatiif godhanii wanta mijatuu qabu paartilee siyaasaatiif mijeessanii gara filannoo seenuu qaban jedhee amana. Mootummaan kunis amaanaa itti kenname galma geessuuf hojjetuu irraa marquu akka hin qabnes gaafataniiru. Oduu maddeen olaatiin haleellaa baadiyyaa Kaameruun keessatti raawwatameen namootni 22 ajjeefaman. Taatee gaafa jimaataa uumame kanaaf qaamni itti gaafatamummaa fudhatee jiraatu baatus paartiin mormitu garuu waraana biyyattii qeeqee jira. Qondaaltotni waraana biyyattii garuu gaaffii fi deebii madda oduu AFP waliin taasisan qeeqa kana hin fudhadhu jedhe. Gabaasni kan BBC'tti guyyoo warreetus nitti hima. Nothing is quite what it seems in Cameroon.
haleella jiddu galeessa Afrikaa Kaameroonii godhameen yoo xiqqaan namooti 22 ajjeefamuu BBC'n gabaas. Haleella biyya Kaameroon dheedituun jedhamu godhameen daa'imaniif nadheen garaachaalee dabalatee namooti 22 olii ajjeefamanii dhuugi immoo lubbuun jiranii awwaalamu dhaabbati mootummoota gamtoomanii beekse. Daba hama gaaf jimaata godhamu kanaan qaamitti gaafatan fudha jiraachuu baatullee paartiin mormituu waraan mootummaa jaba qeequun ilmaan nama argamu qabaa jee. Gareen biyyatti gargar tarsaasuuf lola harka qabdu waliin waggoota 3 oliif hawaraan harka kan mootummaan Kaameroon hanga ammaatti haleella godhameef yaada hin kennin dubbatama. Akka hojjetaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii jamsu nuunaan BBC itti meetti jara ijjeefaman kan keessa namooti 14 daa'iman gan 5 gadi yoo ta'ani haati garaachi qabdulleen ijjeefamuun namooti lubbuun jiran waliin bool tokkotti awwaalamu miidiyaaleen odeessuu jiru. Garee kamiyyuu hataatu haleella kan uummata nagaarra raawwachuu waldhabde gar fuulduraatti uumamuu dandeettuuf soda ta'uu danda'a jedhan. Akka hojjetaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun jedhu duub namooti isaan dubbisan soda nageenya guddaa kee jiraachuu United Nationitti mataan. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii kun dabe akkan almaan namarratti hojjetamaa jenne yaanneen beennuu jedhe. Namni sochii siyaasa biyyattii keessa beekamtu qaba Gbooro Baalaa haleella kanaaf waraan biyyattii itti gaafatamaa jedhus qondaaltonni waraan biyyattii gaafiif deebii maddooduu ajansi of French Press waliin godhaniin waan kan cuf xaraarratanii morbatan. Akka war faranjoota bar 2017 seegi garee mormituu irra qaamoleen nageenya haleella raawwachuu jalqabaniin bood gareeleen addatti hidhatan baay'achaa dhufuu dubbata. Gareen hidhatte sochootulleen biyyan bazoona jedhan walaboobsuuf qabsaa turte yoo ta'u walabummaa bitanaalee labsachuu gaazexaa biyyattii tokko wabeeffachuun ajansi of French Press gabaas. Pireezidaantiin Kaameroonaa Paawul Biyyaa garee tanaan shororkeessitoota jedheen gusse fixuu jira. Wamtaa teefuduu beegi waldhabdeen kun jalqabdas namooti 3 caala yoo ajjeefamanii namooti 70 ol ta'an immoo qabeenyi isaan irra buqqa'u miidiyaaleen gabaasan. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun isaatti kanaa kan hanga ammaa ture sagantaaleen OMN afaan itti oofuu daawwadha.